Maqaan koo Abbaa Koluuleen jedhama. Rakkinaa fi hiyyummaatu uummata keenya baadiyyaa qullaa qoraattii irra raffisaa waan jiruuf jedheeni ani uummata keenya baadiyyaa bakka bu'ee godina fagoo irraa guyyaa tokko guutuu deemee as ga'ee akka carraa ta'e yeroo mana keessaa ba'ee haadhi manaan koo zayitii bitteen galtu taanaanii amana warra kootiitti hin galeessee eeganaan jedhe. Ani immoo ati hin galtu taana anumtiyyuu galuuf hin jedhaa sinii kaan ittiin jedhe. Bara kana silaa nama zayitii fedhee maatii isaa hiiku malee nama rakkoo biyya kanaa hiiku hin qabnu hedheeniiti. Ittaan fufee dhugaama isaa dubbachuuf immoo bara si'anaa kana qaaleensaan kan wal qabatu shunkurtii murree kattafaan jiru. Shunkurtii murree nu kattafaa jira. Kana qofaa miti. Amma durii uummanni baadiyyaa jechuudha. Dhadhaa gurguree zayitii bitee nyaataa jedhu. Amma garuu dhadhaa miti. Sangaa gurgurree iyyuu zayitii bitaa hin jirru. Kana qofaa miti. Uummanni baadiyyaa durii akkasuma jaarsi baadiyyaa sanatti dhaltee gaabiitti kiisii hodhitii jedhu. Garuu amma gabareen sanatti dhaltee gaabiitti kiisii hodhiti biti. Zayitii leetirii 5 bitattee mana keessa kaawwatti. Amman zayitii minyaa'u irraa kan ka'e jechuudha. Ijoollee koo aannanee dammituu kuulanii jedhee moggaasaa hin jiru. Sababii zayitiin mi'aa'eef eebaan ayyaatu xeenaa jedhee maqaa ijoollee kooti moggaasaa jira. Kana qofaa miti.